أيه نم سدي سنة أستاذ باردين يعني دلتونيس خا إني أفرفارا يكو إفنا فهمتني يعني دالتن دبتي تون إني أبرا فارا أيوة أيه إذا أبرا فارا أنا ما أنت أيوة atoms of one element are different from atoms of the other element in mass and in other properties. akkana jechuun maal atamiin elementii tokkoo jechuudha hijeega أي atamii elementii birootirraa garaagaraa je maaliin maafiidhaanis akkasumatti illee amaloota biraatiinis yaadna kun siif gala jeetti yaada amma kun fakkeenyaan siif fakkeenyaaf atamii kaalsiyeemii qabna atamii soodiyeemii qabna miti أيوة kun lamaanuu waan hundaanuu garaagaraa fakkeenyaaf amalli soodiyeemiitii fi amalli kaalsiyeemiidha garaagara ni beeku maafiin isaanii kanaa 40 kanaa ammoo 23 so they are different in mass and in all other properties hanga elementoonni elementii garaagaraa ta'anitti amalli isaaniitis garaagara maafiin isaaniillee garaagaraa jechuudha. هذا سري لها yaada sirriitu kun dogoggora ka qabu laal atam saariin divisibil kajuu taata je أتم إندivisible the same ماشي كمان جا خلصني كذي the same مال كمان جيمي khasanii gadi kunis atoms of a given element are identical je akkas jechuun they have the same mass qabanii je garuu atamiin tokko elementuma wal fakkaataa ta'e maasii garaagaraa qabaachuu danda'a fakkeenyaaf aisotooppota aisotoopponni atamii elementii wal fakkaataati garuu maasiin isaanii garaagara okay akka inni jee kanan ta'u jechuudha lamaan kun yaada dogoggoraati atam saari indivisibil kajuus atamiin bakka gurguddoo sadiitti ka qoodamu laallee jira isaanis paartii elektiroon pirootoon siifi niwutirooniif keessaa qabu divaayidii ni ta'a jechuudha saniifuu yaadni kun lamaan akka gaarii qabadha short comings of daltons atomic theory dogoggoroota daltanuu beeka isaa akka reefu afeelesan isaan tokko jechuudha isaan kun lamaan أي haya eenyu gafiniin seenuun fedha gara kaanitti gara mooderni أوكي نمشي أمير نجرا amiir seenee jira reefu maal argeensa ريفو سنة تراني بينسا haya nam تيسو فا تيسو turtanimsa ما جد nam saddeet turtanimi تيسو أبي تيسو motor نم صدق تيسو ترى في أمير teessoon har'a seenee jira سينا جري أمزان إذا قد مسؤول mee laali baar eenyu si mul'achuu jira mee wanni iskiriinni kayya wanna jee jira najaa seenee نجاشين أستاذ نجاشين بارين سنة مسؤول عن سنة haya أميري في تيسو في أي عندك كمان eenyu baar maasimoona eessuuna haya anu dhaqqabanni agallai أي نوارا كمان okay eenyu أيه iskiriin sheer ta'ee jiraami أيوة تيجرا إيه فتيجي dabariyaa mooderni irra dhufne gaa أوكي haya daaltaan keessa gaa dogoggoroonni daaltaan atomic theory keessa turanillee as keessa sirraawanii saniifuu inni kun it is the amendment jennaan daaltaan atomic theorema susupheesse sirreesse irra guddaa waan dogoggora qaba fakkeenyaaf maal jennaa the following statement is describe the main points of the modern atomic theory modern atomic theory ammaan tana qabxiilee armaan gadii gurguddoo kana lafa kaa'e jechuudha tokkoffaa an atom is made up an element is made up of atoms okay elementummaan fedheewu atomoota irraa ijaaramee jira an element is composed of small particles elementiin ammoo wanni inni keessa qabu wantoota baay'ee xixiqqoo ta'an kanneen atoms jedhaman irraa ijaaramee jira
haala kanaan sirreessi jechuudha. Haala kanaan tolchi jechuudha. Okay. Lammada atoms are built up from small particles called atomoonni garuu atomiin tokko inni irraa ijaarame wantoota xixiqqoo ta'an kanneen protons, electrons fi neutrons jedhaman irraa ijaarame. Thus kanaafuu atoms are divisible. Atomiin gargar ni hiramaa jedha. And are not the smallest particle of a substance. Saniifuu partikilii ifa xiqqaan isa kanaa miti. Inni kun gargar hiramuu ni danda'a jechuudha. Qabxii isa sadaffaati. All atoms of the same element have the same number of protons. Atomiin elementii wal fakkaataadha yoo ta'e number of protonii wal fakkaataa qabaachuu danda'a. Akkasumatti illee that means number of electrons isaallee wal fakkaataa ta'uu danda'a. But haa ta'u malee may have different number of neutrons. Number of neutronii adda addaa qabaachuu danda'a jechuudha. Sababni isaatis this is due to the existence of isotopes of an element. Sababa isotope jedhamuuf jechuudha. Isotopiin akkuma nuti amma dura beeknu when we say isotope it is simply atoms of the same element having the same atomic number but different in mass number jennee jirra jechuudha. Isotope yeroo jennu simply maal jennee atoms of the same element jedha. Okay. Atomii elementii wal fakkaataa fi atoms of the same element. Atoms of the same element. Atomii elementii wal fakkaataa of keessaa qabu. Which have the same atomic number. Atomic number isaanii wal fakkaataadha. But they are different in mass number. Mass number isaanii garuu garaagaraa jechuudha. Okay? Mass number isaanii garaagaraa. Fakkeenyaaf eenyu faada beeknaa chlorine faada beekna. Chlorine. Atomic number isaa 17. Innis atomic number isaa 17. Garuu mass number ka kanaa 35 ka tokko 37 jechuudha. Atomiin kun wal fakkaataa ta'anii atoms of the same element ta'anii mass number isaanii garuu garaagara jechuudha. Kana ni jiru jechuudha. Saniifuu okay. However atoms of the same element have garuu atomiin elementii wal fakkaataadha. Wanni isaan itti wal fakkaachuu danda'an they have identical jechuun wal fakkaataa jechuudha. Identical chemical properties. Amala keemikaalaa wal fakkaataadha qabanii jechuudha. Afuraffaadha. Qabxiin afuraffaa atoms of different elements are different. Kun amma beekamaadha yaadna kun yaada sirrii nuufillee ifa ta'u tokko. Maal jennee atoms of different elements are different. Atomiin elementii adda addaa jechuun akka reefu isin ibsa. Atomiin elementiin hanga adda addaatti yoo elementiin tokko kaalsiyeemii fi soodiyemii ta'e elementii adda addaati miti. Atomiin elementii adda addaa. So they are maal jechuudha. They are totally different dha jechuudha. Atoms of different elements are different because of sababni isaatis different number of neutrons addaa waan qaban jechuudha. Hence kanaafuu jechuudha they have different chemical properties. Atomiin elementii adda addaa ammallee maal jechuudha? They have different chemical property qabanii jechuudha. Okay? Different chemical property qaban. Jechuun amala keemikaalaa adda addaa qaban jechuudha. Different chemical properties. Chemical property jechuun yeroo hedduu chemical property waan maalii wajjin wal qabate akka nuti beeknu yeroo hedduu waa'ee reaction faadha wajjin wal qabate wal nyaata isaa wajjin reaction adda addaati wajjin wal qabate jechuudha. Okay? Sanallee asumaan akka beekanii fi ni dabarraa qabxitti aantutti okay. Atoms of different elements combine. Atomiin elementii adda addaa combine godhanii in small number ratio to form a compound. Kunillee beekamaadha akkuma reefaa beeknu. Atomiin elementii adda addaa fakkeenyaaf atomiin hydrogenii fi atomiin oxygenidha combine godhan. Atoms of different elements isaan kun elementoota adda addaati. So isaan kun maal godhanii atoms of different elements combine godhan in a fixed small number ratio gadaanaadhaan combine godhan. Hogguu kasi combine godhan maal uuman jechuudha. To form a compoundidha uuman jechuudha. Okay? Compoundidha uuman. That means hydrogen oxygen wajjin combine godhe maaluma compound H2O jedhamu water jedhamu. So kun ammaan tana san ibsu jira. For example, water is always composed of 2 atoms of hydrogen and 1 atoms of oxygen. Okay. Kabra in ordinary chemical reactions tokko keessatti atoms are not created. Atomiin created hin ta'u and not destroyed illee hin ta'u. Nis uumamuun hin badu jedha. Or change it, nilleen jijjiiramu. But maal godhu? They rearrange mataan jechuudha.
Statement kun statement eenyutu wajjin directly wal fakkaataadha seetanii this statement is directly similar with that of the law of conservation of mass. Gabaabumatti seera kana jechuun seera maal jechuudha? Seera conservation of mass dha jechuudha. Seera conservation of mass maal isiniin jedha? Matter is neither created. Okay? Matter is neither created. Created hin ta'u hin uumamu jechuudha. Nor destroyed. Ammallee maal hin ta'u jechuudha? Destroyed illee hin ta'u jedha. Nor destroyed. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo chemical reaction tokko adeemsifamu gabaabumatti amount of reactant it must be equal to that of the amount of the product. Amount of product. Anga product wajjin wal qixa jennee jechuudha. Seeruma sana irra deebi'ee qabxiin kun ibsa jechuudha. Okay. Haala kanaan egaa naqaayaa gaafilee kanneen itti ilaaltanne hortuudha. Qallaali inni waanuma ammaatu list the main ideas of Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory qabxiilee inni lafa kaa'u. Yaadadhaadhaan soo ajaa waan inni hedduu jira. What are the shortcomings of Dalton's atomic theory? Rakkinni Dalton's atomic theory qabu maaliif ni yaadattanii? Ni yaadanne. Maaliif? Atamsaar? Indivisibility. Yaada for wrong. Atoms of the same element are the same in mass and maatidhaan wal fakkaataadha. Ammallee in all other properties. Amalaalee biraallee akkasumatti wal fakkaataadha jedha. Qabxiin kun wrong. Kana yaadattanii jechuudha. According to the modern atomic theory, atoms can be broken down into dash and the dash. Davis method. Eenyu jira? Maas. Barsimon. Bar. Why you said? According to modern atomic theory, atoms can be broken down into dash and the dash. Broken into. According to modern atomic theory, atoms can be broken down into dash and the dash. Bar Davis. Proton, electron, if electron it dango damaji. Very good. Duran Dalton maal jechuun ture? Atomiin indivisible jeemeti Dalton. Kurroongii ta'eeti eegana modern atomic theory yaada maal juufide? Atoms can further be divided into 3 subatomic particles. Atomiin bakka subatomic particleota abbaa sadiitti qoodamaa jedha. Isaanis wantoota electrons jedhamanii fi protons jedhamanii fi akkasumatti illee maal jechuudha? Wantoota neutrons jedhaman sadeen kanatti gargar qoodamaa jechuudha. Okay. Okay, according to the modern atomic theory, atoms of the same elements may have different dash. Number of neutrons. Different mass. Different mass. Exactly. Different mass gara qabaachuu danda'a. Akka diete sirri Abdul Bari. Isotopin lakkoofsi neutrons isaanii gara waan ta'aniif they have different number of neutrons or different number of mass. Asitti immoo may have different mass. Aya. Ida barra kammanta. Taate. Aya, portion kana gaggabaabsinee ilaalaa deemnaa subatomic particles mata duree jechuu eegalla. Subatomic particles yeroo jennu waan biraa jechuudha miti. Subatomic particle wantoota sadeen kana laala. Wantoota kamii? Sadeen asitti argitan kana laala. Subatomic particles wantoonni jedhaman eenyu? Electronota, protons and neutrons. The 3 subatomic particles are these things. Wantoota kana jechuudha. Aya, subatomic particles. An atom contains 3 fundamental subatomic particles. Atomiin tokko subatomic particles waanna jedhaman abbaa sadii keessaa qabu. Isaanis protons, electrons and the neutrons warreen jedhaman kana. Okay.
An atom has a definite number of protons. Hangi proton atomii tokko keessa jiru murtaawaadha. Electron illee akkasumas illee neutron illee murtaawaadha jechuudha. Okay, mee as gabbinna. An atom has two regions. Okay, atomiin tokko yeroo hunda regionii lama qaba jechuudha. Okay, isaanis the atomic nucleus. Atomic nucleus bakka jedhamuu fi the electronic shell bakka jedhamu. Paartiin atomii tokko akkuma harku jirtan kana bakka gurguddoo lama qaba. Jidduu tanaa jira seentarii. Okay. Okay, so paartiin atomii tokko yeroo hunda bakka gurguddoo porshina lama qabaa jenna. Porshina gurguddaa lama qabaa jenne, okay? Isaanis the nucleus region. Atomii tokko yeroo hunda nucleusiidha qabaa jidduu sana seentarii irratti. Achi booda ammoo the electronic shell waan jennuun ni jira, okay? Naannoo sheelotaa jechuudha. Naannoo sheelotaa kun elektirooniidhaan guutamaa inni kun yookaan orbiits jennaani. Haala kanaan ta'a. Haala kanaan ta'a. Okay, laal. The nucleus of an atom contains neutrons and the protons. Yeroo hundi jechuudha. Nucleusii atomii tokko keessa saba atomic particle abbaa lamaa jira. Okay? Nucleusii kana keessa waa meeqa jira? Saba atomic particle lamaa jira jechuudha. Isaanis tokkoffaa protons. Protonotaa fi akkasumas illee lammaffaa irratti maaltu jira jennee neutronotaa jira jechuudha. Protons and neutrons. Saba atomic particle sadeen san keessaa lamaan kun nucleusii kana keessatti argaman. Ammoo ganaa asiin maaltu dhufa? Sheeliidhaa dhufa. Sheeliidhaa akkasitti dhufa. Sheelitti aanu akkasitti dhufa. Akkasumas illee sheelitti aanu fagiraatu akkasitti dhufa jechuudha. Lakkoofsa elektiroon irratti hundaa'eeti. Sheeliin kun dabalachaa deema. Dabalachaa deema. Akkan electrons revolve in the shells around the nucleus like planets move around the sun. Maal jechuu fedheetas? Elektrononni kanneen jechuudha. Elektrononni kanneen akkanatti sheelii kanarra deeman jechuudha. Sheelii kanarra haala kanaan deemanii elektrononni akkuma pilaaneetota aduudhaan marsanii deeman sanitti jechuudha. Seera soolaar siistamiidhaa yeroo yaadattan jidduu kana saniidhaa jira, aduudhaa jira, achi booda ammoo pilaaneetotaa jira. Okay? Pilaaneetotaa jira. Pilaaneetonni akkanatti saniidhaan marsanii deeman jechuudha. Akkuma pilaaneetonni aduudhaan marsanii kanatti deeman kanatti elektiroononni illee niwukileesiidhaan marsanii jechuudha. Adeemsi kun wal fakkaataadhaa isiniin jaa jechuudha. Wal fakkaataadhaa isiniin jaa. So electrons revolve in shells around the nucleus like planets move around the sun. Each electron is located at a certain distance from the nucleus. Elektronummaan fedhee kun nucleus irraa fageenya hanga tokko fagaateetti argamaa isiniin jaa. Fageenya hanga tokko laata. Akkasitti fageenya hanga tokko fagaateetti argamaa nucleus irraa. Fageenya hanga tokko fagaateetti argama jechuudha. Okay. Garuu fageenya hanga tokko fagaatee argama jennee almost all the mass of the atom is concentrated in the nucleus. Haa ta'u malee wantoonni subatomic particle lamaan ulfaatoo jedhaman jechuudha. Lamaan ulfaatoo jedhaman kun nucleusii atomii kana keessatti argaman. Isaanis eenyu lamaan sun protoonotaa fi niwutiroonotaa warreen jedhaman jechuudha. Nucleusii kana keessatti argaman. Nucleusiin kun hangaan xiqqaa haa ta'u malee maasiin atomii kana irra guddaan isaa bakka itti heddummaatu yookaan bakka itti maasiin isaa konsentireetii ta'u. Konsentireetii jechuun itti heddummaachuu jechuudha. Nucleusii kana keessatti heddummaataa jechuudha. Elektiroononni asiin bakka bal'aa qabatanii jiraatanii malee atomii kana ammoo maasiin isaa ulfaatinni isaa nucleusii kana keessatti akka malee ulfaata waan jiruuf nutti himuu jira jechuudha. Hence kanaafuu the nucleus is a heavy part of that. Kanaafuu nucleusiin bakka paartii atomii tokkorraa bakka akka malee ulfaatu eenyu jechuudha. Nucleusii kana jechuudha. Nucleus is what? It is simply the heavy jechuun ulfaataa jechuudha. The heavy part of an atom.
paartii atamii tokkorraa bakki baay'ee ulfaatatee niwukilasii atamii kanaa jechuudha. Itti fuftan. But the nucleus occupied a very small space. Haa ta'u malee niwukulasiin kun bakka inni qabatee taa'u jiru bakka baay'ee xiqqaadha. Atamii kanarraa bakka baay'ee xiqqaadha qabatee ta'a. Ammoo akka malee ulfaata. Yaada san dabarsuu fedhaa. As compared to yoo waliin madaalle jechuudha to the volume occupied by the electrons. Volume electronidhaan qabameen yeroo wal madaalchifnu niwukulasiin bakka xiqqaadha qabatee taa'u jiru jechuudha. Mee gabaabdutti asitti teebilii kanaan wanta akka takka ilaallu. Natures and locations of subatomic particles. Subatomic particle of jennu jara sadeen kana particle protons, electrons and neutrons kana location bakki isaan itti argaman nucleus shellidhaa fi nucleus okay irra deebinaa yaada kana location jechuun bakka isaan itti argaman jechuudha. Protonidhaa fi neutroniin reefuu akka haasofne san nucleus keessatti argamanii jiru. Electrononni ammoo shellii gubbatti argaman jiru. Actual mass isaanii giraamaan yeroo ilaallu ka protonidha 1.673 times 10 to the power of minus 24 idha. Ka electroni 9.10 times 10 to the power of 28 idha. Ka neutroni ammoo 1.67 times 10 to the power of minus 24 idha jechuudha. Relative mass isaanii in terms of atomic mass unit yeroo lakkaa'amu ka protoni 1 idha, ka electroni 0 idha, ka neutroni 1 idha jechuudha. Charge yeroo ilaaltan ammoo protoni positive charge, electroni negative charge idha. Neutroniin ammoo wantoota charge hin qabne yookaan chargeless jennaani zero charge dha qabanii jechuudha. So haala kanaan subatomic particle gaggabaabsinee waa'ee isaa finna jechuudha. Okay. Mee dabarree gara asii kana dhufna. Atomic numbers and mass number waan jiru irraa dubbannaa. Eenyutu harka agarsiisuu jira baarii fi Anatu argama isaadha. baay'ee hin dhaga. Proton, electron, neutron keessa maasii xiqqaa kan qabu kami? Electronidha. Mee mata duree atomic numbers jettu tana ilaalla. Atomic number jechuun gabaabumatti kana osoo hin dubbanne ammaas waan takkaan dubbadha. Reefu atomiin tokko waan akkasii qabaa jenne riijinii lama qabaa jenne the nucleus region fi the electronic shellidha jira jedha. Akkuma pilaanetoonni aduudhaan marsanitti elektrononnis akkasumatti illee nucleusiidhaan marsaa jira. Nucleusiin atomii tokko kun subatomic partikiloota lama of keessaa qabaa jenne isaanis neutroniidhaa fi protonidha of keessaa qabaa jira. Elektrononni garuu akkasitti shellii irra paasii kana gubbaadha deemanii jenne reefu akka yoo yaadattan jiru. Kaniifuu gabaabdumatti atomic number yeroo jennu Z-dhaan represent goona. Okay. Atomic number is represented by Z. Gabaabumatti atomic number yeroo jennu it is the number of protons. Okay. Number of protonidha. Hanga protoni jechuudha. Number of protons which is found in the nucleus of an atom. Hanga protoni nucleusii atomii tokko keessatti argamu jechuudha. Okay. In the nucleus of an atom is called atomic number jennaan gabaabdutti. Aya takka. For a neutral atoms, okay? Atomii tokko kan neutralii ta'eef jechuudha. Atomii tokko kan neutralii ta'eef. Atomiin tokko neutralii jechuun plus or minus kan qabne jechuudha. Charge qabaatiin atomiin sun neutral jedhama. Atomii neutralii tokko yeroo hunda lakkoofsi elektirooniitii fi lakkoofsi prootonii isaa wal qixa. Okay? Number of electrons is equal to number of protons. Eenyuuf ta'a? Neutral atomii. Saniifuu neutral atomii fedheefuu jechuudha. For any neutral atoms, okay? For any neutral atom, number of electrons is equal to number of protons. Lakkoofsi protoni garuu atomic number is Z-dha jechuudha. So yaada kana nu qabannaa jechuudha. Okay. Waan biraa waan inni dubbadhu general representation tokkoon isin dubbadha. Teessuma walii galaa tokko, okay? Maal jenne general representation waan kana sirna dhageeffadha. General representation tokko laalla. Inninis the general representation X, A, Z. Teessuma akkana kana gita argitan it represents an atom. An atom X yookaan
an element X jedhamu tokko which have the atomic number Z. Okay, atomic numbering isa Z kate akkasumatti illee mass numbering isa A kate sanii gabaabduu tokko waan. Okay, waan kana bal'ifnee ilaalla fuuldura. Ammaaf garuu mass numbering define haa godhu. Mass number it is called A dhaan bakka bu'aa. It is represented by A. Mass number A is simply the sum of idama, the sum of the number of protons and the number of neutrons. Idama lakkoofsa protonii fi lakkoofsa neutroniitu maal jaamee mass number A jaamee maa jechuudha. Saniifuu A is equal to number of protons plus number of neutrons. Gabaabdumatti akkasitti ta'a. Okay, firraa kaafamee isaanii daqiiqaa 10 isin hafe jaa. Eegaa de Ustaz. Daqiiqaa 10 qofaatu isin hafe jaa. Kurna kana waan kana daqiiqaa kurna kana keessa waan of dandeenyatti fakkaatu fakkeenyata hedduu daddalaguu qabna turre. Akkam jettan har'aaf asuma dhaabnee borutti fuunoo. Ni ta'a Ustaz. Atomic number irraa qabnee definitioniidhaan boruu ofnaa porshina bareedaadha kun akka gaariitti isinii gala ogummaan anisniyaa saddoo kana isinii gala. Eewa. Kaniifuu wanni takka wanni nuti irraa nafne kana akka yeroo boruu waan dhumu na fakkaata. Ni dhuma inshallah. Afarsine. Inni dhuma gaafilee waan kanaa wajjin wal qaqqabatan. Dalagaati. Ayya. Location kana Ustaz akkam isa location kana akkam jechuudha. Location jechuun bakka itti argaman jechuudha. Protoniin nucleusii keessatti argama. Subatomic particle sadeen sanirraa sadii jira jennee miti. Electron, proton fi neutron mi. Eewa. Proton fi neutron bakki isaan itti argaman nucleusii keessa. Elektirooniin shell irratti argama. Elektrononni ammoo shell kana gubbaadha marsanii akkasitti argaman jechuudha. Shelliin tunoo isin fila waan marsaa gubbaa deemtana. Shelliin tun marsaa as gubbaa deemtana jechuun maaliif hin jaaga shelliin gabaabumatti faaziidha jennaan. Faaz yookaan karaa jechuudha. Karaa elektirooniin gubbaarra deemu jechuudha. Elektirooniin amma akkanarraa karuma kana gubbaarra deeman. Sheelii takkarraa gara sheelii biraatti hin darban. Saniituma akkanatti faazii mataa isaanii gubbaa deeman. Elektirooniin meeqaatu as gubbaa deemaa maal waan jaa seeraa qabna beeyte. Sanni baranna amma boru laallee rabbi jechuun sheeliin inni jalqabaa keesheel jaama. Alammadaa ellisheel jaamaa kasataffaa emmisheel jechaa sheelonni akkasuma hidhaa deemanii yeroo hunda keesheel gubbaa elektiroonii lama qofaa dhufu. Okay, zeeroon tun negatiivaa si miti poozitiivaa miti jechuudha. Kam isin? Neutrooniin zeeroodha jechuun chaarjii hin qaban jechuudha warra gabaabdutti. Chaarjiin isaanii zeeroodha jechuun they are simply chargeless jechuudha. Chaarjii hin qaban jechuudha. Elektrononni ammoo chaarjiin isaanii negatiivi. Prootononni chaarjiin isaanii poozitiivi. Garuu atamii tokko keessatti lakkoofsa poozitiivii fi lakkoofsa negatiivii wal qixaa jiru. Saniifuu wal dhaamsaniiti maal ta'a jechuudha. Atamiin tokko niwutiraal atam ta'a jechuudha. Akkas yogguun finjuu ammaan tana soodiyem keessa prootoonii jiru 23. Elektirooniin ammoo akkasuma 23 inniif negatiiviidhaan jechuudha.
So charjiin isaanii maal jechuudha? Wal dhaamseeti zeeroo ol godha jechuudha. Okay, bareedaadha. Akkas. Naa bira daqiiqaa ni qabdan xiqqoo hanga daqiiqaa 5 tokko waan gaafatanii jira. Barsiifama. Bakka ustaaza sumarra dhaabna ni gaa. Ustaaza na baasee na deebisee ati shoo. Waatu kota kana na deebisee ustaaza. Bakka tam Bakkuma foormulaa sana na deebisee bakka. formulaa kan mee akkam jedhu. Yeroo hunda na atomic number jechuun zeddiidhaa represent ta'a jennee inninis lakkoofsa pirootoonii niwukilasii atomii tokkoo keessa jiru jechuudha. Okay? Neutral atomiidhaaf lakkoofsi elektirooniitiif lakkoofsi pirootoonii wal qixa. Saniifuu elektirooniin pirootoonii hojii wal qixa jechuun lakkoofsi atomic number isaaniitiif jara kana sadeen hojii wal qixa jechuudha. Jara kana sadeen wal qixa. San sittiin. Kabira maaf nambariin eedhaan bakka bu'a. Inninis ida'ama lakkoofsa pirootooniitii fi lakkoofsa niwutironiitii jira. Kan akkatti dalaynu boru egzaampiliidhaan ilaalla yeroo biyya amma eegaluu dandeenye. Akkas marsimoona. Ayyi. Akkasii bakka inni biraan jiraannee nagaan bulaa. Ayyi. Nagaa bulaa.